Aappii iccitii keessaa qabdan kan isin malee namni biroodhaa akka irra galee iccitii keessan isin dura arguu hin barbaanne yookiin ilaalu hin barbaanne akkaataa qulfii mataa isaatiin qollofachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kan akka namni baay'een argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan afaa dura hordofa. Aappii tokko bilbila keessanitti gadi buufatu aappii kanaas gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kana tura tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis. Achi booda michuu joobis hajuu jalaadhaas ni baasar tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com hajuu waan tura tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaan siteessi fidaa asirra ta'e hooli sarchii kana tura tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee gaa haa raa barreessanii achi booda sarchii fuuldura hanti kilikni gootu sarchii gootu achi booda haala kanaa suuraa kana fidaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda aappii buufachuudhaaf sura oltaa gaddeemtu oltaa maddeemtu malumaati achi booda dhumarratti qalamdii waan kan barraa yaappii astu qabu fadhaa kajuu jalatti daawulood fayyadurtii daawuloodii san tuttaniiti aappii kana bilbila keessatti gad buufatanii achi booda aappii kan buufatanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaa siif birama amma koodii barbaadanitti godhatanii jechuudha fakkeenyaaf nama 6654 dijitii jaha jechuudha achi booda kireet kajuu kilik gootanii ammallee koonfirmuudhaaf 6654 koodii masanitti guutanii ammallee seefii kana kilik gootu achi booda haala kanaan kan isiniif jechuudha foormeeshina isaadha halluu gootanii eeyyamanii kan ta'e jechuudha hundumaa ooni gootanii hayya daawwattoon kiyya achi booda aappiin kana haala kanaan siif banama jechuudha fakkeenyaaf akka namni galarii bilbila keessanii keessa galu yoo hin barbaanne fakkiin qulfiidhaa fuuldura jirti fakkii qulfii kana tura tokkoof kilikni gootanii haala kanaan nama qollofna jira jechuudha aappiiwwan bilbila keessanirraa qabdan keessaa aappii iccitii keessaa qabdan aappii isin malee namni biroodhaa akka irra galee isin dura ilaalu hin barbaanne jechuudha fakkiin qulfiidhaa fuuldura jirti irratti tura tokkoof kilik godhuudhaan